karaa Binance akkamittiin doogii hojjannee baasuu akka dandeenyu ammas nutti agarsiisa. Innis waaletii keenya Binance irra gallee waaletii kan jedhu irratti ni cuqaasna. Gara gadi isaatti waaletii sanii booda doogii kan jedhu irratti ni cuqaasna jechuudha. Jalqaba exchange goona yookiin gara USDT tti jijjiirra doogii qabnu kana jechuudha. Doogii asirratti claim godhannee exchange goona. Trade kan exchange gochuuf trade gara gadi isaa irratti trade erga cuqaasnee booda converter gara olii isaa mallattoo adii sana irratti ni cuqaasna. Haala kanaan nu dhufa. Converter erga cuqaasnee booda doogii qabnu haala kanaan nu fida. Sanii booda USD hard bakka jedhee jiru kana USDT tti jijjiirra jechuudha. USDT gara gadi isaatti mallattoo kanaan USDT kan jedhu irratti ni cuqaasna jechuudha. Sanii booda doogii hamma qabnu bakka doogii jedhu irratti ni barreessina. Haala kanaan gara doolaariitti jijjiiree nutti agarsiisa jechuudha. Doogii qabnuu fi doolaarii qabnu yeroo doolaariitti jijjiiramu akkas ta'a jedhee nutti agarsiisee jira. Sanii booda preview gara gadi isaa irratti preview bakka jedhu kana irratti preview conversation bakka jedhu irratti ni cuqaasna. Already doolaariitti jijjiirame jechuudha. Achi sanii booda achi baanee withdraw kan jedhu irratti cuqaasne P2P trading irratti gara birrii biyya keessaatti jijjiiruuf P2P trading irratti ni cuqaasna. Sanii booda haala kanaan nu dhufa gatiin doolaarii tokko hamma makate. Baay'een isaanii 50,000 olidha. Daddabarsitanii ilaaluu dandeessu. Gatii baay'ee sababa namoota baay'eetiin ba'ee jiruu fi hamma barbaadan asirratti ilaaltanii baasuu dandeessu jechuudha. Gatii isiniif ta'e irratti cuqaastanii seelii kan jedhu irratti buutu jechuudha. Keessa hundumtuu 50,000 olii 5,000 ol yoo baasuu barbaanne fakkeenyaaf gatii 113 5,000 hanga 30,000 jira. Kan irratti seelii kan jedhu irratti ni cuqaasna jechuudha. 5,000 yoo barbaanne yookiin isaa ol maaliif hundumti isaa 50,000 ol sababa ta'eef haala kanaan hamma gatii doolaarii hamma baasuu barbaannu asirratti ni barreessa. Fakkeenyaaf doolaarii 12 danda'amu jechaadha. 17 sababa ni exchange goonee fi doolaariin irraa qabu coinii dhumaan sababa jiruuf diimaa natti agarsiisaa jira. Isin garuu asirratti barreessitu doolaarii amma baasuu barbaadanii sanii booda place orderiin kuni baankii kamiin baasuu akka barbaadde CB birrii yookiin Dashen baankii barbaadaniin baasuu dandeessu. Place orderii gootanii akkaawuntii keessan irratti guutanii bakka steepiin xumuraa karumadha. Baay'ee waan cimaa miti. P2P trading galtanii gatii ittiin baasuu barbaadan asirratti seelii gootu. Sanii booda hamma baasuu barbaadan doolaarii bakka duwwaa asirratti jalqaba irratti argitan. Sanii booda asirratti akka argaa jirtan baankii biyya keessan hundumaa jira. Karaa kanaa baasuu dandeessu akkaawuntii keessan irratti erga guutanii booda confirm kanumadha. Bakka steepiin isaa baay'ee waan wal'aansisaa hin qabu. Haala kanaan qarshii keessan doogii erga jijjiirtanii booda baastanii birrii biyya keessatti jijjiiruu dandeessu. Sanii booda meeseejii isinii dhufa. Viidiyoon kun sin fayyadeera yoo ta'e like subscribe gochuudhaan nu jabeessaa. Eebbisaa Teek telegiraamiidhaan jira. Chaanaalii keenya joinii godhadhaa. Galatooma.